Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota dhaggeeffattoota daandii baaroo oduu keenya har'aaf qopheeffanne qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduu keenya guyyaa har'aatiin sabni Agaw Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hordofuun Sinodoosii Itoophiyaa balaaleffachuu isaanii, Paappaasiin Sinodoosii Oromiyaa tokko Sinodoosii duraaniitiin ukkaanfamee dirqamaan dhiifama akka gaafatu taasifamuu, dhaabbanni nageenyaa Awurooppaa waraana bilisummaa Oromoo dhiifama gaafachuu, hogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran dhukkubaan miidhamaa jiraachuu isaanii isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaa jecha amma gara bal'ina isaatti walumaan dabarra. Rakkoon mana amantii Ortodoksii keessatti uumame miila fakkeeffatee sabni Agaw Sinodoosii Itoophiyaa morman. Erga Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hammeenya mana amantaa Ortodoksii keessa jiru, adeemsa tajaajilaa fi jibbiinsa sanyummaa, olaantummaa saba tokkoo fi saamicha lafaa mormuudhaan of danda'ee hundeeffame booda saboonni kaanis mormii isaanii dhageessisaa jiru. Haaluma kanaan saba Agaw irraa hordoftoonni amantii Ortodoksii guyyaa kaleessaa guraandhala 13 bara 2023 hiriira ba'uudhaan Paappaasii eenyummaa keenya hin kabajne hin barbaannu jechuudhaan mormii isaanii dhageessisaniiru. Barruulee adda addaa kan amantiin Ortodoksii irraa baratamu keessatti sabni Agaw tuffatamee saba amantii hin qabne jedhamee jira. Hiriira kana irratti kun balaaleffatame gaggeessitoonni amantichaa eenyummaa Agaw akka kabajanii fi barruuleen jibbinsaa kun akka haqamu gaafataniiru. Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kun kan dhiyeenya hundeeffame sadarkaa biyya alaattis caasaa isaa bal'ifachaa jiraachuun dhagahameera. Haala kanaan Ameerikaa kutaa magaalaa Poortilaanditti manni amantaa Ortodoksii kan afaan Oromootiin tajaajilu dhaabbatee jira. Oduma mana amantaa kanaan wal qabatuun Sinodoosiin duraanii Paappaasota haaraa kan Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa muude adamsee humnaan ukkaamsaa jiraachuun dhagahame. Haala kanaan maqaan isaanii duraaniitiin Abuuna Nuwaayee Sillaasee Akililuu kan jedhaman Abbaa Habta Maariyaam humnoota Sinodoosiin duraanii bobbaaseen ukkaanfamanii turuu isaanii ibsan. Akka abbaan amantii kun jedhanitti dhukkubsatanii utuu mana yaalaaf deemanii karaa irratti ukkaanfamanii bakka teessoo Sinodoosii duraanii geggeeffamuudhaan miidiyaa irratti akka waan muudama haaraa sanatti gaabbaniitti dhiyeeffaman. Xalayaa dhiifamaa miidiyaa irratti dubbisan sanas ofii isaanii kan hin barreessinee fi Sinodoosii duraanii sanaan barreeffamee dirqamaan akka irratti mallatteessan himan. Erga xalayicha dubbisanii booda ofirraa akka isaan geggeessanii himanii jiru. Muudama haaraadhaan Gujii Lixaatti ramadamanii tajaajila irra turuu isaanii fi walga'iif waamamanii Finfinnee deemuu isaanii kan ibsan Abbaa Habte Maariyaam utuun mana yaalaa deemaa jiru namoota ani hin beekne natti ba'anii meeshaa waraanaadhaan na doorsisuudhaan gara teessoo Sinodoosii duraaniitti na geessan jedhan. Dirqiidhaan waraqaa dhiifamaa ofumaa qopheessan na mallatteessisaniiru, uffata muudamaa koo haaraa humnaan narraa baasaniiru jechuudhaan daba isaan irratti raawwatame ibsan. Erga kana ibsanii booda wanti isaan irratti raawwatame humna isaanii ol akka ture eeruudhaan gara Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaatti deebi'anii jiru. Inistituutiin Nagaa Awurooppaa gabaasa dhimma rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa ilaalchisee baasee dogoggora ta'uu amanee dhiifama gaafate. Dhaabbanni European Institute of Peace jedhamu amajjii 17 bara 2023 gabaasa rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi furmaata isaa irratti hojjeteen waraanni bilisummaa Oromoo yakka duguuggaa sanyii akka hojjetee fi haleellaan saba irratti xiyyeeffate akka gaggeeffame ibsee ture. Keessumaa ajjeechaa Wallagga Lixaa bakka Tolee jedhamutti raawwate gabaasni dhaabbata kanaa guutummaatti waraanni bilisummaa Oromoo akka raawwate ibsa ture. Dhaabbatichi xalayaa guraandhala 13 bara 2023 waraana bilisummaa Oromoof barreesseen gabaasni hojjetame sun dogoggora akka ta'ee fi haalli ittiin odeeffannoo guurratanii gabaasicha hojjetan sirrii akka hin taane akeeke. Gabaasichi qorannoo sirnaan otoo hin taane tilmaamaan kan hojjetame ta'uu ibsuudhaan dogoggora hojjenneef dhiifama isin gaafannaa jedha xalayaan kun. Xalayaan fuula tokkoo kan mallattoo daayirektara olaanaa dhaabbatichaa Mikaa'el Keeting ofirraa qabu kun dhaabbatichi dogoggora akkasiitti akka hin deebine ta'uusaa ibsuudhaan dhumarratti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti nagaan akka bu'u qooda isaa akka kennu hubachiiseera. Oduu keenya kan xumuraatiin hogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran dhukkuba adda addaan qabamanii miidhamaa jiraachuun dhagahame. Waggoota 3 oliif mana hidhaa kan jiran hogganoonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti dhukkuba adda addaaf saaxilamanii jiraachuun isaanii yeroo adda addaatti gabaafamaa ture.
Haaluma kanaan tibbana miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Kennesaa Ayyaanaa fi Daawit Abdataa dhibee dugdaan qabamanii rakkachaa akka kan jiranii fi mana yaalaatti deddeebi'aa akka jiran ibsameera. Hogganoonni kun manni murtiis abbaan alangaas himanni akka irra hin jirre beeksisanii bilisaan gadhiisuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee haga har'aatti illee mana hidhaatti dararamaa jiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota Daandii Baaroo oduun keenya har'aa kanuma chaanaalii YouTube keenyaa subscribe akka gootan gamanumaan isin yaadachiifna.